Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u saba Waaqayyoo. Waaqayyo carraa nuuf kennee guyyaa har'aa immoo akka deebinee dubbii sagalee Waaqayyootiin wal arginuuf Waaqayyoo yeroo kana waan nu kenneef Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Har'a waa'ee hafuura hamaa jireenya namaa dhukkubaan lolu waa'ee isaa ilaalla. Sirrattis walii gallee Waaqayyoon hin kadhannaa. Hafuurri kun immoo jireenya namaa keessaa hin rukutama. Spirit of infirmity akka afaan biyya kanaatti sagalee Waaqayyoo waa'ee hafuura kanaa maal dubbata eessarraa dubbata jedhu dubbii sagalee Waaqayyoo irraa erga ilaallee booddee walii galteedhaaf tokkummaadhaanii hafuura kanaan hin lolla har'a. Haalleluuyaa. Waaqayyo immoo icha nuuf kenna. Waaqayyo namni tokko akka inni dhukkubaan gidirfamu hin barbaadu. Fedha Waaqayyoo miti garuu akka dubbiin sagalee Waaqayyoo jedhu hattuun hatuuf qaluuf ajjeesuuf hin dhufa jedha sagalee Waaqayyoo. Ani garuu akkasin jireenya argattaniif jireenya irraa hafaa akkasin qabaattaniif hin dhufe waan jedhuufi kanaaf Yesuus Kiristoos kan inni biyya lafaa dhufe akka nuyi jireenya nagaa qabu, jireenya fayyaa qabu. Jireenya gammachuu qabu, jireenya abdii qabu jiraannuudhaaf malee akka nuyi dhukkubaan gidirfamnuuf hin dhufne gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf egaa isa hattuu sana, isa nagaa keenya hatuu, isa fayyaa keenya hatuu, isa jireenya keenya hatuuf qaluuf ajjeesuudhaaf dhukkubaan gara jireenya kanaa keenya isa dhufu kana walii gallee tokkummaadhaan hin lollaa. Waaqayyo immoo isa hin rukuta. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyo waa'ee hafuura kanaa maal jedha? Spirit of infirmity isa jedhu kana wangeela Luqaas boqonnaa 13 irraa inni ilaalla. Yesuus 13 irraa wangeela Luqaas boqonnaa 13 irraa maayidha. Maqaa Yesuusiin nan dubbisaa. Yesuus guyyaa sanbataatti mana sagadaa tokkotti in barsiisa ture. Kunoos dubartiin hafuura hamaadhaan qabamtee waggaa 18 dhukkubsatte tokko achi turte. Isheen qophoftee ol qajeeluu hin dandeenye. Yesuus yommuu ishee arge ofitti ishee waamee dubartii nana dhukkuba keetti hiikamteettaa jedheen. Haalleluuyaa. Dubartiin kun waggaa 18 dhukkuba kanaan qabamtee turte. Maal qabdi? Hafuura hamaa qabdi. Hafuurri hamaan jireenya ishee keessa jiru kun maalirra kaa'a? Goophummaa irra kaa'e. Kanaaf spirit of infirmity kun hafuurri dhukkuba ishee dudduuba jiru kun hafuura hamaadha jechuudha. Gooftaa mana sagadaa keessa teessi dubartittiin kun. Garuu Yesuus Kiristoos yommuu waldaa sana dhaqee taa'uu hin dandeenye hafuurri kun. Maaliif Yesuus Kiristoos isa dibamaatu gidduu isaanii dhaqe. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dibati kun jireenya keenya argatu har'a. Dibati kun jireenya tokkoon keenya haa argatu. Dibati kun waldaa kiristaanaatti ola galuu bara kana. Hafuurri hamaan jala taa'uu kan hin dandeenye. Dhukkubi jala taa'uu kan hin dandeenye. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dibamuun nuuf haa ta'u. Haalleluuyaa. Isatti aanee immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 9:32 irraa hin ilaalla. Yeroo isaan achi ba'anitti jarreen tokko nama arrabni isaa didee hafuurri hamaan keessa jiru tokko gara Yesuus fidanidha. Gara eenyuu fidan? Gara Yesuus Kiristoositti fidan. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos isa Waaqayyo dibe. Fayyina akka nuu ta'uuf nu fayyisuudhaaf Waaqayyo dibee isa gara biyya lafaatti erga kanatti hin fidani namicha kana. Namicha kana keessa hafuurri hamaatu keessa jira. Hafuurri hamaan keessa jiru tokko gara Yesuus hin fidan. Hafuurichi hamaan erga isa keessaa baafamee namichi arrabni isaa didaa ture in dubbateedha. Haalleluuyaa. Sila gooftaa Yesuus Kiristoos dhukkuba isheetti fayyise hafuurri hamaanis isa duukaa jireenya ishee keessaa ba'e jechuudha. Amma garuu gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura hamaa kana yeroo keessaa baasu namichi sila duudaa ture, namichi sila dubbachuu hin dandeenye kuni amma dubbachuu jalqabe.
bara baraan maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Har'agaa waaqayyo amantiidhaan walii wajjin kadhanna. Sagalee isaa ergee isaan fayyisee, dubbii isaa ergee isaan fayyisee, boolla du'aa keessaas isaan hin baasedha sagalee waaqayyoo faarfannaa 107 irratti. Kanaaf humna sagalee waaqayyoo keessa jiru kanaan, aboo sagalee waaqayyoo keessa jiru kanaanii hafuura kanatti hin baana walii gallee. Haalleluuyaa. Nuyi ijoollee waaqayyooti. Nuyi ilmaan waaqayyooti waan taaneef dhukkubaan gidirfamuun nurra hin jiraatu. Maaliif Iyesuus Kiristoos nuuf madaa'ee madaa'uu isaatiin fayyifamtan jedha sagalee waaqayyoo waan ta'eefi Kiristoos Iyesuus iddoo keenya nuuf madaa'eera. Kanaaf nuuf immoo fayyinni akka ta'uuf Iyesuus Kiristoos nuuf madaa'e. Haalleluuyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Yeroon 2014 yeroon dhukkubsachaa ture, yeroo baay'ee kan nu yaannu dhukkubi akkasumaan dhufa nutti fakkaata. Anis akkasumaan dhukkubi nama qabadhee yaada ture. Garuu gaafan dhukkubsadhee nama waaqayyoo tokko keessaan waaqayyoo natti dubbate. Hafuurri hamaan si ajjeesuudhaafidha. Si ajjeesuudhaaf murtoo godhee ture. Ani garuu gadin siif bu'a siin jedha waaqayyo. Hin duutu siin jedha waaqayyo. Kaansarii kanaanii hin duutu siin jedha waaqayyo naan jedhee. Waaqayyo karaa nama kanaa natti dubbate. Kaansarii sana dudduuba maaltu ture jechuudha? Hafuura hamaatu ture jechuudha. Kan jireenya koo keessa dhukkuba sana kaa'ee hafuura hamaatu ture. Spirit of infirmity isa jedhamu kana. Waaqayyo garuu yeroo hafuura kana rukutu, yeroo dhukkuba kanatti nama hiiku, hafuurri hamaan akka dubartii kana dhukkuba kanatti hiikee hafuurri hamaan jireenya namaa keessa taa'uu hin danda'u. Yeroo hafuurri hamaa waaqa jireenya namaa keessaa baasumoo namni dhukkuba sanatti hin hiikama jechuudha. Kanaaf walii gallee waaqayyoon hin kadhanna. Maqaan waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Sagaleen waaqayyoo Ibroota 4 irratti akkuma dubbatu, sagaleen waaqayyoo jiraataadha. Sagaleen waaqayyoo humna qaba. Humna hojjetu, humna fayyisutu keessa jira sagalee waaqayyoo. Kanaaf dubbii sagalee waaqayyoo kanarra dhaabbanne hafuura kanaan hin lollagaa har'a. Haalleluuyaa. Waaqayyo immoo nama fayyisa. Walii gallee kadhanna. Naa wajjin kadhattu yeroo kana. Haalleluuyaa. Maqaan isaa eebbifamu. Garuu fayyina keenya duraa qalbii jijjiirranna. Cubbuu keenya waaqayyotti himanna. Cubbuu keenya yoo isatti himanneedha sagalee waaqayyoo. Yohaannis 1:9 cubbuu keenya yoo isatti himannee inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisa. Jal'ina keenya hundumaattis nu qulleessaadha. Cubbuu keenya jireenya keenya keessatti wanta waaqayyoo yakkine hundumaa waaqayyo duratti hin himanna yeroo kana. Confess goona itti himna. Wanta waaqayyo hin beekne minti kan nu itti himnu. Garuu ifatti gadi baafna. Yaa waaqayyo naa dhiisi. Cubbuu koo naa dhiisi. Yakka koo naa dhiisi jennaan yeroo kana. Ittiin aansine immoo qiimii jireenya keenya keessa yoo jibbi jiraate. Garaa keenyatti nama jibbaa jirra yoo ta'e, namni nuyi jibbinu jira yoo ta'e, namni nuyi dhiifama gochuu fi dadhabne yoo jira ta'e, kana baannee saba waaqayyoo fayyina argachuu hin dandeenyu. Yoo nuyi namaas dhiifne waaqayyo nuuf dhiisa. Cubbuu keenya hundumaattis nu qulleessa waaqayyo. Kanaaf yeroo kana mee yaadanna. Mee namni nutti gadde yoo jiraate. Yoo utuun beeknis nama gaddisiisneerra ta'e waaqayyoon namni utuun beekin gaddisiisellee yoo jiraate yaa waaqayyo naaf dhiisennaan. Nama sanaafis dhiisna. Nama nutti darbe sanaaf. Nama nu yakke sanaaf. Nama nu arrabse sanaaf. Tuunii isatti hin darbin isa nutti darbe sanaaf yeroo kana hin dhiifnaaf. Garaa keenya qulqulleessina saba waaqayyo. Kanaaf waaqayyo akka nu yaadatuuf fayyisuu waaqayyoo gara jireenya keenya akka dhufuu fi hin dhiisnaaf warra nutti darbe, warra nu yakkeef, warra maqaa keenya bal'eesseef, warra maqaa keenya xureesseef, warra nu hari'atee fi hin dhiifna yeroo kana. Maaliif Kiristoos Iyesuus irraa kan nuyi barannu jaalala. Kiristoos Iyesuus irraa kan nuyi barannu dhiisuudha. Haalleluuyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu. Kanaaf hin dhiisna yeroo kana. Ittiin aansine immoo jireenya keenya keessatti wanta arginu.
Maaliin jireenyi keenya dhiphachaara? Hafuurri kun jireenya keenya maaliin lolaayira? Dhukkuba sammuu dhukkubaatiin nu lolaayira moo? Akkuma namicha sana duudaa ture dubbachuu hin dandeenye sana afaan keenya hidhee jira moo? Moo yookiin dhukkuba adda addaa, dhukkuba kaansarii, dhukkuba kalee, dhukkuba tiruu, dhukkuba adda addaatiin qabamnee jirra. Har'a dhukkuba kana hundumaa dudduuba isa jiruun yookiin high blood pressure yookiin dhukkuba shukkaaraa. Doktoroti yeroo baay'een yeroo mana qorichaa dhannu sanyii kee keessa maaltu jira? Hamma obbolaatti hamma abbaa haadhi kee kana qabu abbaan kee kana qabaadhanii doktoriyyuu itti amanu waan kanatti. Kanaaf yookiin immoo dhukkubi kun aloota dhaateetu gara jireenya keenyaa dhufe ta'uu hin danda'a. Abaarsa generational curse abaarsa kana dudduuba kan jiru hafuura hamaadha. Kanaaf isa kanaanis hin lolla. Abbaan koo shukkaara qaba anis shukkaara hin qaban. Abbaan koo high blood pressure qaba anis qaba jennee dubbanna. Abaarsaan kan jireenya keenyatti darbe. Sanyii keenya keessa mataa dhukkubbii yoo jiraate sanyii keenya keessatti isa darbee jiru kana. Har'a hafuura kana dudduuba dhaabbatee nu lolu kanaanii walii gallee in lollaa. Waaqayyommoo nu fayyisaa, waaqayyommoo nu hiikaa, waaqayyommoo nu fayyisa. Haalleluuyaa. Sagalee waaqayyoo akkuma Maatiyos 18:18 irratti jedhu wanta isin lafarratti hiitan waaqarrattis hidhamaa in ta'a. Wanti isin lafarratti hiiktan immoo waaqarrattis hiikamaa in ta'edha. Har'a walii gallee hinii nagaa. Haalleluuyaa. Har'a walii gallee hiniigna. Jireenya keenya irratti fayyaa labsina. Jireenya keenya irratti nagaa labsina. Haalleluuyaa. Waaqayyommoo nu fayyisa. Waaqayyommoo nu hiika. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Walii gallee kadhanna gahara. Haalleluuyaa. Maara gadii nama gandoora krooba diyaas keela diya nama gandoo. Eesha balaba diya nama gaayyaa waaqayyo. Paarruu bagaandoos keela diya nama gandoora. Ikroo magaayya laba iida nama gandoo abbaa. Paallurraas peera gaayya nama iidaa Yesuus Kiristoos. Yaa waaqayyo gooftaa yeroo kana obboloota kootii wajjin walii galeessin kadhadha gooftaa. Obboloota kootii wajjin walii galee fuula kee duran dhaabadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati kadhannaa keenya dhagayya waaqayyo. Aboo dubbii sagalee keetti irra jiru dhaarra dhaabbanne har'a hafuura hamaa dhukkuba dudduuba taa'ee jireenya namaa lolu fayyaa namaa lolu sammuu namaa lolu organi jireenya namaa keessa jiru kan lolu kaansariidhaan high blood pressureidhaan dhukkuba sukkaaraatiin kan jireenya namaa lolu hafuura kanatti har'a tokkummaadhaan itti baana maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin hafuurri kun jireenya namaarraa kan rukutame haa ta'u. Paara ganama diya nama gandoora krooba galaba iidaa. Leerra mamaayya nama iida nama gaandoo. Paarruu gaddiis kanama iida nama gaayyaa. Ikrooma iidaas keela diyaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri mataa dhukkubbii dudduuba jirtu saba waaqayyoo kan loltu. Depressionidhaan, anxietyidhaan jireenya namaa kan loltu amma maqaa gooftaa Yesuusiin rukutami jireenya namaarraa rukutami sammuu namaarraa du'a jireenya namaatti kan labsitu waa'ee du'a akka namni yaadu kan gootu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin rukutami maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin rukutami jireenya namaarraa. Leemaa shiyaamaas keela diya nama gandoora. Leerroo baashii gaddiya magaandoo. Iploogaas keela iidama gandoora. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin aloota lakkooftee jireenya namaa keessatti kan hojjetu. Alootaan kan dhuftu. Abaarsaan kan dhuftu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin aanish sukkaarettee jireenya namaa keessa kan teessu. Hafuurri
Afuurri dhukkubaa kun sukkaara jireenya nama dhukkuba sukkaaraatiin dhukkuba high blood pressureetiin jireenya namaa kan loltu amma maqaa gooftaa Yesuusiin gadhiisi saba Waaqayyoo. Rukutami jireenya saba Waaqayyoorraa. Leerra magana madiana magandora. Sheela baba baba ya ida na magando. Malura skela diana magandora. Ikroma ida skela diana magandora. Maqaa gooftaa Yesuus Kristoosin gadhiisi. Gadhiisi maqaa gooftaa Yesuus Kristoosin. Ba'i jireenya namaa keessaa maqaa Yesuus Kristoosin. Rukutami maqaa gooftaa Yesuus Kristoos nama Naazreetiin. Afuurri kaanserii dudduuba jirtu. Rukutam. Gadhiisi maqaa gooftaa Yesuusin. Jireenyuma nama keessa teessee loltu kana. Afuurri kun maqaa Yesuus Kristoosin rukutami nama kanarraa. Rukutami maqaa gooftaa Yesuus Kristoosin. Maaradia nama gandoora. Ikrooba ida nama gando. Malura dias kela dia nama gaya. Shima ida skela dia magandora. Paruga dias kela ida magando. Sheba ida. Oh, Jesus. Riba baba ya. Ela mana dia. Re mana madina magandora. Maqaa Yesuus Kristoos nama Naazreetiin jireenyuma namaa kana keessa iddoo jirtu hundumaati sammuu namaa keessa lafee namaa keessa liverii namaa tiruu namaa keessa kalee namaa keessa somba namaa keessa garaacha namaa keessa garaa namaa keessa maqaa Yesuus Kristoosiin amma rukutamii ba'isi abboomna. Aboo dubbii sagalee Waaqayyoo keessa jiruun humna dubbii sagalee Waaqayyoo keessa jiruun sitti baana. Gadhiisi maqaa gooftaa Yesuusiin. Riba baddiya. Isha mana maddiya. Riba baddiya nama gando. Erra mama yaddi ela babaya nama ida. Rukutami maqaa gooftaa Yesuus Kristoosin. Rukutami maqaa ilma Waaqayyoo isa jiraataatiin. Gadhiisi nama kana maqaa Yesuusin. Gadhiisi maqaa gooftaa Yesuusin. Gadhiisi. Iddoo siif qophaa'itti gadi bu'ii hafuura hamaanana. Maaradia nama gandora. Shiba ida nama gaya. Leemoo dias kee nama ida. Afuurri du'a jireenya namaatti labsitu. Maqaa gooftaa Yesuusin gadhiisi maqaa Yesuusin. Sammuu namaa kan loltu maqaa Yesuusin gadhiisi maqaa gooftaa Yesuus Kristoosin. Maqaa ilma Waaqayyoo isa jiraataatiin gadhiisi. Rukutami maqaa gooftaa Yesuus Kristoosin. Gadhiisi maqaa ilma Waaqayyoo isa jiraataatiin. Dhukkuba turuu kan jireenya namaatti fiddu. Dhukkuba kana dudduuba teessee jireenya namaa irratti kan hojjettu. Rukutami. Madaa'uu isaatiin sin fayyifamtan jedhameera. Maqaa Yesuus Kristoosin. Kiristoos Yesuus Kiristoos nuuf madaa'eera. Kanaaf humna sagalee kanaa keessa jiruun sitti dhufna. Gadhiisi maqaa gooftaa Yesuusin. Gadhiisi kalee namaa. Gadhiisi tiruu namaa. Gadhiisi garaacha namaa. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin gadhiisi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Rukutami maqaa. Irra mana maddiya. Harka keessan lafa isinirra dhukkuburra kaa'atii yeroo kana hin kadhanna. Harka keessan lafa isin dhukkuburra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ka'a harka keessan. Leerra baddiya.
har'a walii gallee maqaa gooftaa Yesuusiin lafa isin harka keessan irra keessanii kadhattanitti amma maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyina hin abboomna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo isin harka irra kee'attanii kadhachaa jirtan hundumtuu fayyuuna ta'u maqaa Yesuusiin. Fayyina hin abboomna maqaa Yesuusiin. Dhukkubi lafa harka isaan irra kaa'atanii iddoo isaan harka irra kaa'atanii jiran hundumaa keessa kan jirtu. Dhukkubi kun si abboomnaati. Ba'i maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Gadhiisi jireenya nama kanaa. Fayyinni haa ta'uuf nama kanaaf. Shalabalabalabadiya. Mama. Ipora ganama diyanama gandora. Ikrooma ida. Fayyinni isiniif haa ta'u yeroo kana. Fayyuun isiniif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin. Fayyuun isiniif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Fayyuun isiniif haa ta'u. Hallelujah Yesuus Kiristoos. Hallelujah. Waaqayyo gooftaa maccaa yeroo kana yaa Waaqayyoon sin kadhadha. Harki fayyisuu keetii iddoo isaan harka irra kaa'anii jiran hundumaa qaqqabatu yeroo kana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubni jireenya isaanii keessa jiru xaragamee kan ba'e haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii gada dhiisu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri hamaan iddoo isaan harka isaanii irra kaa'anii jiran hundumaa dhukkuba kana dudduuba taa'e kan hojjetu hafuurri hamaan amma jireenya isaanii irratti hojjechaa jiru. Maqaa Yesuusiin ba'i amma yeroo kana si abboomna. Ba'i maqaa Yesuusiin. Ba'i maqaa Yesuus Kiristoosiin. Irratti dubbadhaa anoo sin barbaadu jedhaanii ba'i jireenya koo keessaa jedhaanii dhukkubaa wajjin walii gallee jirra yoo ta'e an dhukkuba akkasiin qaba jennee dhukkubicha kan keenya godhannee dhukkubaa kanaa wajjin walii gallee jirra yoo ta'e du'aa wajjin anoo nan du'a jennee du'aa wajjin walii gallee jirra yoo ta'e isa diinni nurratti labsee wajjin walii galleerra yoo ta'e amma maqaa Yesuus Kiristoosiin walii galtee isaa hin diigne nan diiga si wajjin walii galuu koo innaan walii galtee kennan cabsa innaan isa wajjin walii galle kana yeroo kana hin diigna maqaa gooftaa Yesuusiin. Anoo hin du'u nan jiraadha jenna. Sagalee Waaqayyoorraa anoo hin du'u nan jiraadha jedha sagalee Waaqayyo. Haalleluuyaa. Hin du'u nan jiraadha. Gocha Waaqayyo koos tokko nan hima enna. Haalleluuyaa. Anoo hin du'u jedhaanii cabsaa sattii walii galtan diinaa wajjin. Anoo nan du'u nan jiraadha jedha. Haalleluuyaa. Irratti labsaasa du'a sin irratti labse irratti anoo du'a hin du'u anoo nan jiraadha jedha jireenya of irratti labsaa yeroo kana. Haalleluuyaa. Kiristoos Yesuus Kiristoos nu fayyisuudhaaf dhufe. Cubbuu keenyatti dhukkubatti hidhaa diinaatti nu hiikuudhaaf dhufe malee hidhaa diinaatiin hidhamne akka nuyi teenyuuf hin dhufne Waaqayyo. Yesuus kanaaf ergine Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin kan inni erge akka nuyi fayyifamnuuf akka nuyi bilisa baanuuf hidhaa diinaatti dhukkubatti akka nuyi fayyinuuf Yesuusiin nuuf erge. Kanaaf noo hin duunu kanaaf noo dhukkubaan qabamne hin jiraannu jennee irratti labsina. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Yeroo kana warris kan nu walii gallee wajjin kadhanne kun fayyina keessan fudhadhaa. Fayyina keessan fudhadhaa. Fayyina keessan simadhaa. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni bara baraan Waaqayyoof haa ta'u. Hooqubaaniif ililleen bara baraan isaaf haa ta'u. Galanni Waaqarratti lafarratti isaaf haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ameen. Haalleluuyaa. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo amanamaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Anaa Waaqayyo na fayyisee hin beeka. Kanaaf ija jabinaan nan dubbadha. Warri amma kadhattan kana booddees warri laayinii kana yeroo dhaggeeffatan kadhatanii fayyinni guutuun isiniif haa ta'u.
hiikamuun isiniif haa ta'u. Birmadummaa ba'uun isiniif haa ta'u. Maqaa Iyyasuus Kiristoosiin sammuun keessan bilisa ba'u. Maqaa Iyyasuus Kiristoosiin jireenyi keessan dhukkuba kamiin iyyuu yoo ta'e qabamee kan jiru maqaa Iyyasuus Kiristoosiin hiikamuun bilisa ba'uun fayyuun isiniif haa ta'u. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Egaa gara fuulduraatti wanta Waaqayyo jireenya koo keessa kaa'een wanta Hafuurri Qulqulluu gara jireenya kootti fideen ammas deebi'ee dhufuudhaaf Waaqayyo carraa naa kenneenii gara keessan hin dhufaa yoo Waaqayyo jedhee. Egaa naaf kadhadhaa. Naafis ayyaanni Waaqayyo akkanaa baay'atuuf Waaqayyo dibata isaa ayyaana isaa jireenya kootti akka inni dabaluuf naa kadhadhaa. Yoo kadhannaan kun immoo sin gargaareera ta'e namootaaf hiraa. Laayikni kan immoo akka yeroon viidiyoo haaraa baasuu akka daftanii argattanitti sabiskiraayib godhaa. Waaqayyo isina eebbisu. Ayyaanniif dibati Waaqayyoo isinirratti dhangala'u. Hafuurri Qulqulluun isinii wajjin haa ta'u. Eegumsi Waaqayyoo mana keessaniif maatii keessan hundumaaf haa ta'u. Waaqayyo isin eebbisu. Eebbifamaa saba Waaqayyoo. Egaa viidiyoo koo asuma irratti dhaabaa. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Ameen.